Toma dhaamsi duraa kan mootummaadhaaf dhaamnu ta'a. Mirgi walqixxummaa sabaa sablammootaa, mirgi walqixxummaa amantiidhaa. Mootummaan tokko karaa hedduudhaan nama miidhuu danda'a. Saba tokko ol aantummaa lallisee saba tokko gartee xiqqeenya irratti labsuun kuni dhabummaadha. Kuni seeraa miti. Kuni yoomiyyuu mootummaa kanaas milkeessuu hin danda'u. Akkuma luba Saamu'eel jedhetti Oromoon ajjeefamee jira, Oromoon saamamee jira, Oromoon hidhamee jira, Oromoon gudeedamee jira. Oromoon wanni gochi miidhaa ja'amu, gochi miidhaa maqaa miidhaadhaan dhufe harratti hin raawwatamin hin jiru. Ilaa qalamuu, ilaa bineensaaf kennamuu, ilaa gartee haga gartee bakka buuteen isaa dhabamu jechuudha. Wanni gochi addunyaa tana keessatti miidhama ja'amu kan Oromoo irratti hin raawwatamin hin jiru. Maqaa mootummaa Itoophiyaatiin jechuudha. Kanaafuu mootummaan isa dura dabrees Oromoo kumaantamaan ajjeese, Oromoo kumaantamaan fixe. Liidarshiippii jechuun nama gartee irreedhaan nama horatu miti. Nama gartee nama waliin mari'atuudhaan, nama gartee nama ifitti hammatuudhaan, nama gartee hogganu malee hogganaan tokko humnaan turuu hin danda'u. Hogganaan humnaan ture tokkolleen hin jiru. Hawaasni guyyaa gartee qaawwa tokko kan ittiin gartee hafuura fudhatu yoo argate mootummaa kana yeroo gabaabatti ifirraa jiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu biitii Itoophiyaadhaa Oromoo malee Itoophiyaa ta'uu hin dandeessu. Oromiyaa fi Oromoon immoo Itoophiyaa malee Oromiyaa taatee jiraachuu dandeessi. Oromiyaa jechuun duuda lafee Itoophiyaa qofa osoo hin taane duuda lafee Afrikaati. Wanni isin beekuu qabdan. Oromiyaan nagee argatuun nagee Itoophiyaati. Nageenyi Itoophiyaa nagee Afrikaati. Nageenyi Afrikaa nagee guutuu addunyaati. Kana beekuu qaba mootummaan akka gaariitti. Kanaafuu wanni Noobel Piraayisii itti argatteef mootummaan Itoophiyaa jechuudha. Nagee kana Afrikaa bira dabartee addunyaadhaaf akka nagee uumtu jechuudha. Oromoon addunyaa sababa ati achitti uummata miidhaa godhaa jirtuun addunyaa guutuu keessatti gartee Itoophiyaan nagee dhabaa jirti. Kana dhugaa waliin amma imbaasiin keessan tokkollee nagee qabu. Imbaasii keessa namni tokkollee dhimma itti ba'an jiru. Ambaasaaddarri keessan tokkollee Ameerikaa keessa hin jiru, Awurooppaa keessa hin jiru. Kanaafuu this is a domino effect jettiin faranjiin. Rakkoo takka tan gartee mana qofa irratti gabaabattuu miti. Nama tokko qofa irratti gabaabattuu miti. Tan hawaasa guutuu addunyaa hunda harkaa qabdu jechuudha. Sababa isin ummata Oromoo cunqursitaniif, sababa isin ummata Oromoo dhukkaamsitaniif, ajjeestaniif doolaara miliyoona 130 ol Ameerikaan isin irraa mure. So this is a domino effect. Yoo kanarratti isinii galuu dadhabe. Walii agallu. Baankiin addunyaadhaa maallaqa isin irraa holdi godhee jira. This is a domino effect. Rakkoo addunyaa irratti isin fidaa jirtan kan hubachaa jirtan Oromoon rakkoon Oromoo gisee isin hin jennu rakkoo addunyaa guutuudha gisee hin jennu dhaga'uu diddan. Rakkoo kanaa oltu isintti dhufaa jira jechuudha. Yoo isin safuu qabaattan, yoo isin rabbii sodaattan, yoo isin sabaa sablammoota walqixxummaadhaan, amantii hunda walqixxummaadhaan mirga namni waan fedhee itti amanuu fi gabbaruudhaan mirga qaba. Kan rabbi qofaati mirgi maaliif kana gabbartaa maaliif kana hin gabbarin jee abbaa fedhe adabee abbaa fedhe gartee galata gaarii kan galchuuf sun mirga rabbiin qofti qabu. Rabbiin uumamaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana amantii tokkollee dirqiidhaan hin fudhachiisu namni tokkollee akka hin fudhachiisnellee nu ajajecha akkamitti islaamatti. Kanaafuu wal dirquun nu barbaachisu. Dirqiidhaan impoos nurratti hin godhinaa. Ol aantummaa amantii tokko, ol aantummaa saba tokko. Beekuu qabdan kana sarara diimaa nu iddoo jiraachuu qaba. Gara jabeenyaan isinitti himna nuti. Oromoo guutuu mara ajjeesaa deemaati. Oromoo guutuu mara ajjeesaa. Kaayyoo fi dhageeha
dhugaa Oromoo garuu ajjeestanii fixuu hin dandeessan. Kana hubadhaa. Oromoo mara fixanii ajjeestan. Kaayyoo fi dhugaa uummata Oromoo ajjeestanii fixuu hin dandeessan. Oromoon dhumee jira, hedduu dhume. Fixachuu hin dandeessan. Dhugaan Oromoo sabaa sablammoonni walqixxummaadhaan kabajaadhaan jiraatu. Kaayyoon Oromoo ummanni Oromoo qofa osoo hin taane bineensaa fi namaa fi sa'aan Itoophiyaa keessa jiruu fi Afrikaa keessa jiru illeen akka Rabbiin isa uumetti akka Waaqni isa uumetti kabajaa qabaatee kabajamee jiraatudha. Oromoon kaayyoon isaa mootummaan kun kabajamee kabajaadhaan ulfinaan barcuma sanarra jiraatee biyya hoogganuudha. Ummataatu mootummaadha malee mootummaan hawaasa malee mootummaa ta'uu hin danda'uudha. Kana Oromoon kaayyoon inni gaafachaa jirus sirnaan illee gaafachaa jirus. Oromoon maqaa shororkeessaatiin addunyaa tana keessatti takkaa maqaa shororkeessaatiin himatee hin beeku. Yeroo duraatiif addunyaan isin taajjabde nama bilisa isin godhe OPDO ofiifuu gabrummaa wayyaanee jala turte. Saba kanaatu Rabbii gaditti bilisa godhe. Deebitanii galata Oromoo wallaaltanii Oromoo shororkeessaa jechuu eegaltanii jechuudha. Kuni xiqqeenya guddaadha. Kanaafuu mirga amantaa tokkootillee dhiiburraa if qusadha. Seerri keessan seera Oromoo qofaaf tumame yoo ta'e isin Oromoo bulchuu hin dandeessan. Oromoo hoogganuu hin dandeessan. Kanaafuu cubbuu keessa waan beetaniif irreecha gartee maqaa siyaasaatiin ummata Oromoo irreecha dhufaa jiru hoteela irraa guuraa hidhaa jirtan dhageenyee jirra. Quba qabna, ragaallee qabna. Ummata Oromoo irreeffatuuf naannoo adda addaa dhufe hoteela irra deemtanii guuraa jirtan. Makiinaa isaanii sakatta'aa jirtan. Kuni it's not universal law or it's not kuni aadaa miti, safuu miti, sirna mootummaatii miti. Sirna nafxanyaadhaa, diktaatarshipummaadhaa, sirna garaa jabeenyaan, sirna gartee garaa jabeenyaan haala sukkanneessaadhaan uummata Oromoo, ayyoota Oromoo gudeeduu fi dubartii Oromoo gudeeduu ol aantummaa akkasii lallisuurraa yoo if qusattan qofa Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti illee kan nagaan jiraattan Oromiyaa san keessatti illee osoo silaa siyaasaan isinii galte fedhii fi dantaa sabaa sablammootaa fi hawaasaa mirga amantii kabajuu keessatti aadaa fi waan uummanni tokko jaalatu kabajuu keessatti uummanni illee booru silaa filmaata irratti ixaa isiniif darbaa jechuudha. Kana hubachuu dadhabdan Ameerikaa keessatti amma nuti masjiida guyyaa nuti salaata salaannu mootummaan biyya kanaa dhufee aboo mirga amantii islaamaa keessan isin eena nu filaa mirga amantii keessan kan miidhu hin filina nuti yoo nu filta mirga keessan isinii filla jaan jechuudha. Isiniif kabajna jaan mirga kiristaanaa kabajna jaan ummata akkasii kanarraa barachuu dadhabdan dirqiidhaan deebitanii osoo namni tokko isin hin filatiin osoo namni tokko gartee bakka bu'oota keenya isin hin je'in qabeenya hawaasaa saamuu fi maallaqa hawaasaatillee jijjiiruu seentan jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Dirqiidhaanin isin bulchaa jaalattanii jibbitanii gara kanaanin isin handhuurfadhaa jettanii dirqiidhaan uummata handhuurfatuudhaaf garaa isaatti dhuftan jechuudha. Oromoon beelawee du'a malee, Oromoon saamamee du'a malee, Oromoon qabeenya isaa dhabee du'a malee yoomiyyuu isiniif jilbifatee garaa isaatiif bitamee kijiba keessanii fi olala keessaniif yoomiyyuu jilbifatee gabromee hin jiraatu. Kana hubadhaa.